Akka booltan. Akka booltan. Nagaa jirtanii warri jarna. Fayyumaami. Hunda dura Rabbii nagaa waliin deebise. Galanni haa ga'u. Yaadannoo hedduu irraa qabna. Itti waggaa yeroo jalqabaaf as gariin dhufe 2014 na fakkaata. Gaafa hedduun keessanii ni dhaga'ama. Gaafa dura dhufu hedduun keessan yeroo isaan qurxummii irraa haftanii as geessanii dargaggeeyyii turtanii akkana walni dhiphattanii dhiisi dachi bal'attuu rabsha ajaa'ibaa walaa turtan. Aanaa garuu gurguddatanii mana jaarrattanii naamusa ajaa'ibaatiin wal obsitanii sagantaa kana fakkaatu qopheessuu keessanii hedduu na boonsitan warri Jarman. Yeroo hedduu akkuma hin jedhutti rakkoon biyya keenyaa dhufaaftee biyya namaa gaafa dhufnu ambaasadara biyya keenyaati, ambaasadara uummata keenyaati. Wanni guddaan uummanni keenyas ta'e uummanni biyya kanaas irraa eegu biyya dhuftan kana keessatti barnootaan, hojiidhaan, bultiidhaan, hawaasummaadhaan gama maraan if dandeessanii yoo jiraattan biyyi isin qeebalte tunis bagan qeebaluu isaa kiyyatti hin gaabuu jetti jechuu biyyi tunis. Uummanni keessanis gabaatiyyatti hafe gaafa isin wayyooyitanii isaan illee gargaartan gaafa tokkummaan keessan jabaate mul'atu isaan irraa dhalachuu keessaniif waan qaban guutummaa hiikkatanii biyya kanatti isaan isin erguu keessaniif hin gaafatan jechuun ni gaafatanii hin gaafuun hiikkaan isaa waan biraati miti. Waan dalainetti hin gaabbinu. Maal dalaine? Cunqursaa ni qoranne. Dhugaa qabnu ni baafanne. Tarsiimoo lafa kaayanne. Tarsiimoo sana hojiitti hiine warra waan qixxaantii qabu akkuma duwwaa aangoorra gadi buufne akkasuma goonanii. Keessa kitaaba kanaa hedduu isiniin hin muru. Isin dubbisaa gara fuuldura waliin mari'an. Kitaabni kun seenaa ani isin wajjin dalage waan biraan qabu. Waan dalayne keessatti, Jarman keessatti waan dalaynetti, Minisootatti waan dalaynetti, Oromiyaatti waan dalaynetti, biyya keessaa fi biyya baqatti waan dalaynetti tokkoffaa dhugaa waan qabnu dhugaa waan qabnu hin gaabbinu jechuudha. Dhugaa jaayina nutuman nu cabsan jennee alaan alaa way waachaan teenye. Saba guddaa irraa dhalanne, uummata guddaa irraa dhalanne keessatti bobbooyaa jiraachuun fala akka hin taane hubachuudhaan beekumsa qabnu muuxannoo biyyoota biraa qorannee yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama fidne jechuudha. Har'a hoo boqota ijaan darbe kana keessatti waa'ee dhufeen daban gariin kaawwina galman geenye gariin kan eegaliin nutti dhufu. Amma bakka irra jirurraa maalitti deemaa jirraa boqonnaa itti aanu kajaa'u xiqqoon tuquun barbaada. An dubbachuu eegalaan baanaganii jiran, rirrifatanii jiran, akkam jechuun jiran. Waggaa lamaan dabre kana eegalee dhaabee booda itti hasaasaatiin ture. Amma immoo itti iyyuun eegale. Itti iyyinee itti lallabnee dhaga'uu baannaan iyyuu sun jalli dhufaa jechuudha. Kana beekuu qaba namni. Mootummaa garagalchuuf deemanii mootummaa kuffisuu barbaadanii jiran. Nun mootummaa kuffisuu agarree jirra barbaachinaa ni guutu. Weebbani kuffisuu barbaadan har'a gaafa muuxannoo qabnu dhiisi. Gaafa tiyoorii qofa qorannee iyyuu lafaan geenye agarsiifnee jirra. Nuarra akeeka mootummaa kuffisuu jedhuun ni deemaa jiru. Mootummaan ofiiyyuu kufaa jirti dhiibbaa keenya hin barbaadu. Wanni jechaa jirru mootummaan darreen lafa dhahee jirtu kun akka nurratti hin qubneef lallabu jirra. Akka nurratti hin qubne. Mootummaa mataa Oromoo baadhattee
buusu ajaarraan qabnu jechuudha. Ammoo we are asking for conversation. Waggaa lamaa walakkaa ergan dhaabee itti hasaasnee sossobnee biyya nagee buusa. Diinagdeen kufe maqaan keenya bade salphanne maqaa keessaniin jennee kadhannee dadhabne. Jechuudha. Amma akka uummanni dhaga'uu qabutti akka addunyaan dhaga'utti itti lallabaa jirra jechuudha. Yoo dhaga'an ifis biyyas baraaruu danda'a. Garuu immoo dhaga'uu baatanii gurra isaanii gurgoon soomse kanaan itti humna jennaan maqaa saba kanaa qabatanii ittiin kufuu xureessuu hin hayyannu. Biyya keenya ka abboonni keenya keessa rakkoo meeqa ta'an waan biyya sanii taane bineensu hin taane arra bineensu keessaa bahuun salphisuu hin hayyannu jechuudha. We are asking for conversation. Lallabaa jirra lallaba keenya dhaggeeffadha. Raftanii fireera qabdanii raftanii fireera qabdanii quufsanii quufa keessa dabartanii boqoysanii nurratti dhootanii urii nuti dhabu hin hayyannu. Quufa sana biraan mannaa dha. Oromoo dhagaa. Ummatni keenya rakkoo har'a keessa jiru kana zamana Minilikis argeen beeku, zamana Haile Sillaasees argeen beeku, zamana Mallasaatis zamana Dalguus argeen beeku. Rakkoo kana hunda obseet bor naasirraa kaleessa dargaggummaa akka isaan godhe, kaleessa boroon akka isaan godhe, arraa bor wayyaamsoo ta'u itti hammaataa deema. Kana caalaa hin obsinu jechuudha. Sirraanis sirraa waan immoo bakka dullaa jechuudha dhugaatii qabu. ወራ አፋን እንደይነ አማርኛ ዳንጋባሱ በጁ ወርባል ቋንቋ ለማትችሉ ልጆች እዚህ ላላችሁ እየተናገርኩ ያለው ምንድነው? አልሰሰትም አይቆጨኝም የሚለው የኛን ታሪክ አብረን የሰራነውን ታሪክ የነበረውን ጨቋኝና አፋኝ ስራን ለመለወጥ በሀገር ቤት ከቄሮ ጋር በውጭ ሀገር ከዲያስፖራው ማህበረሰብ ጋር የሰራነውን ታሪክ የነበረውን በደል እያየን ከማልቀስ ባለፈ አጥንተን ተመራምረን ተዘጋጅተን እቅድ አውጥተን በአነስተኛ መስዋዕትነት ታንክና ባንክ ይዘው ሲጎርሩ የነበሩትን ቦታ ሲያዙ ናው አሁን ባለው ሁኔታ መንግስት መገልበጥ ፈልገው ነው፣ መንግስት ለመጣል ፈልገው ነው ብለው እየተንቦቆቦቁ ነው። አላማችን መንግስት መገልበጥ አይደለም። እኛ መንግስት ገልብጠን አሳይተን ሰልችቶናል። ኦኬ አላማችን ባለፉት ሁለት ዓመት ተኩል ስንወተውታቸው በጆሮቸው ስንመክራቸው ስለምንናቸው ስንማጸናቸው ፍራቻ ስለመሰላቸው ጆሮአቸውን ደፍነው ሀገርን ይዘው እየሄዱ ነው። እኛ እየወደቀ ያለ መንግስት ሀገርና ህዝብን ይዞ እንዳይወድቅ ከወደቀ በራሱ ጊዜ ይውደቅ፣ ሀገርን አፍርሶ በህዝባችን ስም እየነገደ የህዝባችን ስም ይዞ መቃብር እንዲገባ ላለመፍቀድ ነው እየተንቀሳቀስን ያለነው ማለት ነው። ይህ ስለሆነ ለሀገራችን ህዝቦች ያለኝ መልእክት ኢትዮጵያ በታሪኳ ታይቶ የማይታወቅ አደጋ ውስጥ ነው ያለችው። የኢኮኖሚው ችግር፣ በየቦታው ያለው ጦርነት፣ የመንግስት መልፈስፈስ ሀገሪቷን ወደ ከፍተኛ አደጋ እያደረሰ ስላለ እያለን ያለነው we need to wake up። ህዝባችንና ሀገራችን ወደማይመለሱበት ከፍተኛ አደጋ ከመግባታቸው በፊት ድምጻችንን ከፍ አድርገን እየለመንናቸው እየተማጸንን ያለን ከፈጠራችኋት ብልጽግና የምትባል ደሴት የኢትዮጵያን ህዝብና የኢትዮጵያን ሀገር የማይመስል ደሴት ውጡና የኢትዮጵያን ህዝብ ኑሮ ተመልከቱት። ህዝቡ ወጥቶ አርሶ መግባት አልቻለም። ልጁን ትምህርት ላይ መላክ አልቻለም። ቤቱ ህፃናቱን መመገብ አልቻለም። ይህ ሁኔታ የሀገርን ቀጣይነት ለከፍተኛ አደጋ ያደረሰ ስለሆነ
ሁሉም ተረባርቦ ወደ መመለስ ያስፈልጋል። ለዚህ ትልቁ ድርሻ የመንግስት ሆኖ ሳለ መንግስት ግን አምራር ላይ ያሉት ሰዎች ግን ከቀን ወደ ቀን እየባሰባቸው ጥጋባቸው በአፍንጫቸው ሊወጣ ጫፍ ላይ የደረሰ ስለሆነ ያ ጥጋባቸው ወደ ማንመለስበት ኪሳራ ሀገራችንን ከማስገባቱ በፊት ተረባርበን ህዝባችንና ሀገራችንን ማዳን አለብን የሚል መልእክት ነው ያለው። በስፋት የምንወያይበት ጉዳይ ይሆናል። ወደ ጀርመን ሀገር ራስ ወንጀል ገኘን ያመጣው ወልገኝ አላና ቆፈጥሬ ኦሮሞን ተቆጣጣ ከምሳው ነንዴ ኦሮሞ ወለንደጌ ሆገን ኦሮሞ ማሊንዳው አላናላ we were facing collapse of self esteem collapse self esteem ero maal jaan turum bara sandai oromo million shantam tae wata ko undandu munnikka to deman oromo logga shantam tapsay omampin sanji jirre lo wali berada bang jarro oromo million shantam omam bus wali jalan nang berada randa kan yonju wishay jini sibar arrammo fakki golang ko bagaste ummata keenya madan tabeekum santam tanamu santam maka keenya angko bagaste maka keenya nyata jitiyatu maal one jama jawara oromo biye mucun dando oromo biye mucun dando oromon hayure juga bekai juga wan jolan war hojatu konna mula to finne amorra dinda dorra keenya isani ol mucun danda kufaat isaanii, salphinni isaanii, darrinni isaanii, laftinni isaanii ummata keenya maqaa nyaatee hamilee nu buusaa jira jechuudha. Hamilee ummata keenya akkuma kaleessa Oromoo qabsoo hin danda'u dansan qabsoo agarsiifne qabsoo akka danda'u qabatamaa agarsiifnetti har'allee yoo sirraa baannan bakka isaanii kan bulchuu danda'u keenya agarsiifna jechuudha. Walii galma. Yaddu keessa baatee hin tuffatamnu nu ummata guddaadha, nu ummata kabaja qabu, nu ummata tokkummaa qabu, nu ummata beekumsa qabu, ummata naamusa qabu, naamusaa guddanne, darajaa guddanne. Kanaaf namni bakka jirtan kan nu qabachuu qabdan. Wanti waggoota jahan kana biyya keenya irratti ta'e maqaa keenya raawwatan. Badii, salphina, laafii hai rabiga wari kaleessa bari yoo hadalle garati geessan qaban namni akkami sabban haala isaa irraa hiikee hatee dubaay ittiin galatan kanaaf dubbii bubbulinsinee mareechuu deemnaa jechuudha ji'oota lamaan sadan afaan kana keessatti bubbulinsinee waliin mari'anne lakki wanni isin jettan kun sirrii miti biyya akka gaarii bulchuu jirra yoo jan gadi haa bayanii isin biratti waliin haasa'uudhaaf ragaadhaaf qophii. Wanni ani isin himu Oromoo nan beeka bara. I know my people. Isin keessa akkanuma osoo hammaare akka ajaa'iba biyya bulchuu osoo akkuma qorsoo osoo isin keessa hammaare nama. Kanaaf qophaa'aa ammaaf dhimma lallabne hubadhaa waa malee kaaneen dubbannu qoranneet qo'anneet bilcheessineet tarsiima baafneet ummata keenya tokkoosineet jijjiirama barbaachisaa ni hinna jechuudha. Kanaaf ummata Jarman hedduu galatoomaa hedduu na boonsitanii warri alatti seenuu dadhabdanii alatti hattan hedduu dhiifama isin gaafannaa. Yoo carraa argame meebii gara boodallee isin dubbisuu dandeenya. Galli kun irra laalina gareen asii sun beekta garee ajaa'ibaati gareen Jarmani kun. Abboon sun yoo deemu suuta yoo hojjetu garuu saffisaadha. Gareen isaa kun immoo waraabuu kunis hawallisu kunis bisa jamsi no torban tokkoon kan ijoollee kanaaf. Torban tokkotti yeroo ayyaana kana keessatti galma kana fuudhanii aku orang sergi anak ini dia tinggal sergi. Aku orang sergi ni Allah.
but I'm proud of the team. We have a team. Team akkana magaalota 63 keessa qabna. Dalagatti gad deebine malee addan faca'ane. Waa'ee tokkummaa Oromoo kanaa dabtanii. Tokkummaan Oromoo barra. Oromoon barchirichaa Oromoon gurguratu. Oromoon uummata jumlaati. Warri gandaaf gandarree deddeemtu dura jiruma jirti. Nuti garuu waan saba keenya boonsa, waan biyya keenya sabaaf sablammoota biyya saniitiif ta'u, tokkummaa Oromoo cimsinee, tokkummaa uummattoota biyya saniitis cimsinee gara fuulduraatti haga maqaa keenya, haga lakkoofsa keenya, haga gadaa, uummata gadaan guddaa, gadaan gabbina. Ummata Oromootirraa waan Oromoorraa eegamu, waan sabaaf sablammii biyya keenyaatti uummanni addunyaa Oromoorraa eegatu qabatamaan agarsiisuudhaaf deenya deeggarsa nu gootaniif waamina nu isin goonee dhuftaniif hedduu galatoomaa mee yeroo tokko tiim Jarmanii farqanaadhaa fi baay'een isin jaaladha gara fuulduraatti jabaannaa walitti deebinee galma kanarra wayyaa irratti bal'inaan mari'annaa nagaan naa bulaa.